ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ maallaqa saamame wayii qabaa namni kun maallaqa dhabe wayii qabaa akka dubbatutti. Turee jira nattillee himee jira waan namni akka sabummaatti akka namummaatti waan gargaarsa gooneefillee ni qabna tura keessa jechuudha nuti nama kana namaan kabajaa qabuuf akkuma agartan kana namaan ulfeessee laalu maallayni akka irraa bade himaa hayat gutama Oi suuraa nama kaa'uuniif kaasuu rakkoo qabuuti suuraa maa al tokko keenyarraati nan deebisa hayat keenya haga maallaqa kana bira kaa'attu silas maallaqa naman taane bira kaa'atamu tokko kan guyyaa keessa badee hattuu ta'u jira tokko immoo jireenyi akka tokkotti taatu jira namni kun yeroo ilaaltutti nama waa namaa nyaatu moo nama haqa namaa eeggatu si caala namni beeku jiru akka dubbadhu dike nuti buufnaati ani bar isa dhiiseetun gama oromoo wanniin dhufeef nama kana namaan oddu ulfeessee namaan kabajaa qabuuf nama naa kabajaa qabu sagalee isinittiin erga waan natti erge laakiin namaan bakka guddoo qabuuf maallaqaan narrabbade hoggaanaan jee hodduudhaan miidhamaa jira tiyyaafuu gocha isaa sunuuf jechuudha irratti narrabbade jee himee jira narrabbade jira Asima amma arge dhagee obboleetti koo dhiifama haadha koo namni kun nama haqaa ture nama haqaa ture anattu dubbate nama haqaa nama firraa ture nama shaka jedhamu hin qabdu yoo inni dhabe iddeen keessan hin jiru ilma oromooti irraa kafallaa kana ofii kasitiifi namni kaanis barnoota irraa argata nama haqaa ta'uuf dhiisuusaa malee hadha dhagaa ilaala muka kufee jedhani oromoon muka kufee na ergaa ture maallaqa na ergaa ture namaafillee fuudheetiin irra erguu ture ankiyyumaatu irrabbade malee kana maan irratti isa irratti hin banneen agarree maallaqa hodduun narrabbade jee amma jechuudha nama haqaa ture nama haqa namaa nyaanne ture akkaan ani beekutti ani haqa nama indooyi miuti qabadhu bakka miuti qabadhu haqa kee rabbiin balleessini suuqa gurgura jedhee san gaafadhu mee mube yaalibsa wajjinaa kadhamna deeni waa'ee suuqatti simmoo ani si guttanaasa waa'ee suuqatti ilaalaali mubaarak dangacha miuti qabadhaa tokko dhiifama wajjin mubaarak waliin dubbannu ayyee obboleetti kiyya suuqii gurgureera mubaarak ilaala suuqii nan gurgure suuqii duraani namatu dalagaa ture nama nan biraatti galcheenni keessaa ba'ee amma moo maal ta'e yoo gaafannu nu safaaras gaafannee namoota achi jirus warra jaarsummaa duraan erganne gaafannaani suuqiin gurguramee birriin kaffalamee namni poolisoota itti fide suuqii gurgureera akkasi Uniga yoon balleesse qoyaa dhaabbadhaa kanas dhaabbadhaa isin akka jechuun isin gatuu yookiin immoo isa gargaarree isin gatuu miti dhaggeeffadhaa isinis furmaata isinii goonaa tokko yoo dhabne illee irrumaa haga ta'e rabbumaaf jecha isin gargaarraa tokko nama kana immoo erga akkas rabbiin nama sodaatu ta'e rabbiin waatti fidee jennaan nyaatamee olii gadi dhamaa jiru ta'e isumaayyuu yoo inni eeyyamamaa ta'e aannan ijoollee isaatii wallahi wabillahi ijoollee Saudi Arabiyaa kanarratti ol ilaalla reyaala dhibba walitti buufneeti nama sirkii namaa kaasuu saalfate nama rabbii sodaatu erga ta'e rabbii jennee isumayyuu bira dhaabanna akkas taanaan qulqulleeffannee kaani bakka gabaabaan kana caalaa kun dubbatta qoy naa obsi nama ragaa funaannan laali wanni dhaga'u wanni beektanii hojjetan amma sagalee isaa gitan dhageeffadhu waatu naa gala anu garana nyaate koma dibbata dibaa kana irraa qabu jira koma sagaltama irraa kana irraa qabu jira jee kuni dhugaa jiru maaliifi oromoon biyya tanaa nama amantuu nama haqa namaa jabeessu maallaqa guddaa biratti argatti siigalee kanaafuu gurbaa waan gartee nyaata waan hin qabneefi maddii dhaabbatu qabna caalaan nagaamu mootii qaban nuun jarjarru suuta jennee xumurarraa murteessinaa jedhatti ragaa walitti qabannan
maaliif namni illee yoo ragaa dhaga'ee ragaa funaannannee jenne namni nasir amma koonna naasaa jiru ofiifi miti man nama as jala jiru malee si galeera namni as jala jiru waa hubata kan nu gargaaru namuma kana malee waari musa maariyaala dhibba tokko gargaaruudha humna qabu sini gale namni as jala jiru akka garaa nu laafee nu gargaaru waan qulqulluu tokkotti dhiyeessina eeshi obboleetti keenya maal dhageesse obboleetti munisha ana manta ansa ambil bila si khasa jaran taimon sa bizi jetti garu wan na so jipan kana isanin be khana mama na mada hawalalle namni bira khayta malakalle biyen na mab dabarsa manalle kharaise jolle dalalle na zumi mana sa galti mana bala makaba ega khasare boda mana laman ra khasara buka ega khasare khana mana lama kharaise khasa galum den doje takot debse namun den patakat debse ise bakalu buti yamba saje dia mu sa sini traga bod yani nama miskina nama kana maik nama ni dira khagitelle nama khabajulle mana saretulle nama khabaja nama kaw sanifu nama kana me ancho kadu amara kete rakon jotte muka jigetti dagaraan dalatini dule chulu suma nengadati dule mele kan berati miti tafa kanene matin dulu aga kisa rabba basona ka dubatan meme bona maal jetta wa kana tangara koti ni yan maal jetta ona jettani gara koti ifamana goda garana nyaate baga sura sabamne tokko sagaletti taatara matti gari yaada kenna ila ati yaada ta fuuteti yaada gola baaduma kennita yaada kan kenkenini ana kanam tokkotitti walumaa galatti duraan dursee obboleetti teenyaa har'a mallayni jalaa badde rabbi dhugaa keen balleessini baay'ee si dinqisiifadha namni qabeenyi isaa jalaa bade namni mallaqa irratti nama jalaa bade bifa akkasiisanii miti bifni itti nama himatu bifa agartee har'a isiin biftinte bifa mallayni nama jalaa bade osoo hin taane bifa akka ilmi ofiitti dhiyeessite galatoomi siin jedha dhugaan kan kee rabbiin balleessini isiilleen tokko sagalee nama kanarraa waa mirkaneessu fudhachuu dandeenya lammaffaa haati mallayni biratti bade kuni namichi kun akka kaleessa nama haqaa ta'e akka kaleessa gartee ka qajeelee namaa ergaatiin ture nutti maatiin turte jechuudha kanaafu jara keenya namni mallaqa namaati miti nasbeen namaatu nama harkatti ni baddi waan kamiyyuu taate qadara rabbi irraa dhufte namni wanti oolchu tokko hin jiru amma wanti nuti barbaadnu akka yaada kiyyaatitti namichi kun silkii namaa kaasuu dide dhugaadha namni waan namaa fuudhi ni saalfata galgala ganama silkiin irratti bilbilamu silkii cufuudhaaf jecha amma inni jalqaba irratti dhumate silkii yoo cufe cufatee badinaan jedhanii fi silkii kaasuu dide jedha meeni rakkoo fi kanaasaa dhufee nutti haa himatu nullee nama biyya takka keessa wajjin jirru isii miti isa yoo gargaarsa barbaachise ilmaan oromoo harka bal'aa qaba dalagachaa jira rabbiin nutti kenne gartee yoo dhugaa miidhama namni kun qabaate miidhama isaa sanuu ni gargaara namichi sun nu jidduu taa'ee yookaan namni sun dhufee maarree jara keenya ila kunoo bakka kanan harkaa miidhamte akkuma amma nuti keerii isaa dubbachaa jirru kanatti isii tanallee anuma harkaa badde waan itti fuudhu dhabe jedhee afaan ofiitti nutti taa'imu karaa itti badde bakkaataa itti baddelleeni sagalee isaatii miti inni yoo tana nu dhagayaa jira yoo nu dhaga'ullee baate faamiliin isaa nu dhagayaa jira itti bilbilanii dhufee as keessa taa'ee duruma nama harkaa baddi nasbeen namaatu nama harkaa baddi kaanii hin qabu hin nyaatin maleeni tokko ragaa qabatamaa bigaalaa yookiin suuqa gurguruun illee kun ragaadha isiin gurgura jettu jecha amma inni reef sagalee dubbatu keessatti dhugaalee adda addaa walitti funaannataa jirra kanaafuu nu keessa taa'ee maarree jara keenya isiin na harkaa badde waan akkanaattu na harkaa badde yoo jedheeti inni illee gartee ta argate kaffalaa nuti illee hanga barbaachisutti rakkinna inni qabuyyuu ni gargaara jedha akka yaada kiyyaatitti muu gaadhi ulfaadhu boonaafoo caalaa dhokotteerta waan ta'eefi mee dubbadhu ati hunda keessantu yaada kennaa asmaa'ee waan dubbadha anis yaadni kiyya yaada boolarraa faallaa dirasiin qabu maaliif inni kun dhufu qaba oromoon dhageettii fi harkutti amantii waan taateef inni dhufee jechuudha agooniifaa amma komentii jalatti ilaaluu dandeetera ijoolleen biyya arabaa silaa namni kun namaattuu ta'e hattuudhatti tokko haarabaallee jiru maallaqa seeraan nama ergu jira jaanii kanaafuu jechuudha inni dhufee rakkoo irra geesse maallaqni akka itti rabbade afaan isaatiin dhufee uummata kana iddoo taa'ee haa dubbatu achi booda gartee uummanni illee kan garaa raafu kan gartee nama obboleessa qabu waan gargaaruu danda'u ni gargaaruu danda'a waan taateef obboleessa keenya illee irraa kaanee gargaaruu dandeenya waan taateef. Abaamaadha yaadni ishii Khalid itti bufi. Khalid itti bufi. Mubarak ma bonan dubbateera waan dubbatamu dubbataniiru kanaaf badaa waatti namarratti bade immoo namni waan kafal wattee dhabe lafa kanallee immoo nan gurgurojee dhageessimaan madduggootti illee kenne jaarsa gandatti illee kenne nan dadhabadhee hanga baate tokko
wallahi baay'ee tokko hanga sir dhufneef hanqanneen nu rifachiise obboleessa keenya as bahee dhageetti gurra dhageetti ijjattuun irra jira as bahee dhabaafan dhageessee akkanatti dhiyeessee bilbilallee immoo dhageessee immoo dha'oon jakka birrii nyaatinatti fakkaata kanaaf fedhatuu dee kanaafan ijoolletti qabadhee baqa dhageessee biyya baqaa dhagejee kan erga ta'e as bahee dhabattuun kana godhootti inni jee uummanni Oromoo bal'aadha gargaarsaaf qophiidhaan jaa galatooma obboleeyyan keenya ulfaadhaan isiniin jaa. Ayyee ani immoo xumurarraa waan isiniin jedhu yoo jiraate dubbiin hafteef ta'in anaafee yoo ta'e malee dubbii boonaan irra jedhee bal'isee babal'isee ibseera sirriitti galatoomii boonaa koo waanuma akkasii sirraa eegaa wallaahi suma dhugumaan arrifadhe amma namicha kana dabalee itti binaasaa uttuu nagaan argadha maaliifi nan aare yeroo isaan dhufanii akkasii miira keessa galtee argitaniitu miti jalqaba nama 200 turre miira keessa galtee mokki mana gootee iyyitee jettu aareen iyyo obboleetti keenya maqaan si inquusiin jedhamtu jechuudha isiin haati keenya bira jirtu aaree natti dhagahame akkamitti namni maallaqa namaa nyaata ka jedhu natti dhagahame duruma waan kana lola kaasee booddee yeroo lani sagalee sanaa ergame dhaggeeffadhu natti dhagahamte tokkoffaa kutuwaa naati yoo lammaffaa dhugaadha amaanaadha haga abbaan afootu jedhutti rabbiin niisu yoo dhuguma namni kun nyaatamee jiraate yoo illee walitti qabnee maallaqa inni nyaatame kana kafaluu dadhabne namoota isa himatanu kana maqaa balleessanu walitti qabnee yaa ummata keenya namni kun akkana kanaan dura himatamee ture akkasi hin ajjeefnu ilma Oromooti irraa sinii kennine jennee waan dandeenyuun irraa amma jalaa haaluma keenya kanaa 8,000 yoo kafaluu dadhabne 4,000 irraa jechuudha 4,000 namni 40 rabbii jedhee Saudi Arabiyaa keessaa iddoo biraatti hin dabarsuudhaan Saudi Arabiyaa keessaa namni 40 rabbii jettanii namni wal jaallannu wal kabaju jechuudha haadha qabdan riyaala 100 walitti naa qabdanii fi haadha kana kennitanii qixxee illee kennine irraa tasgabbeessuu dandeenya isumaayyuu sagalee taane waliin taane jechuudha kun warra waa balleessuu miti waliin taane nama kana akkasii namni kun akkasii maallaqni irratti badee jira ummata keenya maqaan balleessinaanii obsaa fi jechuu dandeenya yoo waa biraa dadhabne illee obsaa fi jechuu dandeenya innis mallaqa gurgureessuuf jalaan balleessinii waan dandeenyeeni ummata kana kadhataa waan dandeenyu riyaala 8,000 kafaluu yoo dadhabne 8,000 kafaluu hin dadhabne yoo riyaala 5,000 kafaluu dadhabne 2,000 kafaluu hin dadhabne warri jalaa badees immoo qadriidha namni kun amanamaadha jedhee bira kaate erga bira kaate immoo namni kun nyaanni jalaa bade erga jalaa bade immoo isaafis maallaqa isaa barbaada yoo waa biraa dadhabne boqonnaaluma argatu tokkoffaa namichi kun kassaree jira lammaffaa sammuu isaa dhabuuf deema sadaffaa ijoollee isaallee facaasee akka baduu jiru wayii arge sagalee isaa keessa maaligaa muka jigetti dhagaraa danata akka jedhamu itti duullee maraachuutu hin taane nama haqaa rabbumatu ani mokortii qaba namni haqaa yeroo danu mokortii qaba an kanumaan angoo labee nama kana itti dawwalaati rabbii jedhaa namni itti dhiyaatanu nuu fidaa ittiin dubbannee innillee ummatatti ibsatee lamu akka jandaa ta'ee gadi hin baane nama kana nuu fidaa nus waan dandeenyeen wallaahi wabillaahi gara kooti anarraa kaase warri bee isa beettanu nuu fiduu dandeessan mee torbanaa barreessaa nuu fiduu warri dandeessanu baay'een gaddee wallaahi Mubarak Mube akka waan asirra dhufu mee yaada wii kennadhu mube mee akkana godha mube mee lakkoofsa isaa keessaa Yoo kana kuisallee nama kennanii TV bilantaa hin baasanii. yoo keessaa soitanii guruppii godhatanii rawayyoo as mee akkana godha guruppii illee godhinaa mee Grupi miti maqaan mee na dhageeffannu bakkeettaa somna. mubee lana dhageeffadhaame amma dhugaadha nama kana meetti bilbileetiin amansiisa bakka takka jirralleeni yaada amma kaane kanas ni hubachiisa dhugaadha namni kaleessa kabaja nama biratti qabu gaafa wantoonni akkanaa kun ni qaanfata dhugaadha kabaja qabaannaanu qe'ee ofirraa baqate walumaa galattu lakkoofsa isaa naa maxxansa amma gabbu'ee itti dawwalee waan silaa jiru akka innillee gara naa dhufaatee hawaasa ofii kanatti ergaa dabarfatu erga hawaasni keenyas akka gocha sarara raawwate kana ammoo akka gara nyaattummaa waan kana dubbachaa jiru dhaqeetiin itti mari'achiisaani akkasiiti lakkoofsa isaa keessaan naa maxxansaame. Asuma warri fooloo nan goone akkaawuntiin kiyya guddaan ni gubatee ture waan taateef fooloo na godha hundi keessanuu. Ergira bona. Mubarak mee jecha takka waa takka bichaa. Warri suuraa isaa kaasettan
kaasu hin Carraa kaasu. sana kennanaaf illee carraa bilbila Inni beeku haa fiduu obboleessi malee. keenya bilbilan kaasu maaliifi nama waa irratti bade waan ta'eef bilbilan kaasu nama dhugaan beeku yoo ta'e malee amma abbaan maan argee yoo fuudheetti bilbilan kaasu kana amanaadha nama beekee dhugaa nama wal beekan yoo ta'e malee tokko kana amma nuti wanti asirratti Oromoo walii galuu qaba. Suuraa keenya rabsaa jirra. Suuraa keenya rabsaa jirra. Suuraa keenya barbaadaa jirra. Obboleessa keenya kana barbaadaa nuu fidaa. Namni beektanu nuu fidaani. Laa rakkoon qabu gube arrabsuu fi gartee on Maal ta'e uummanni joo. Suuraa keenya rabsaa jirra. rakkoon qabu taasisaa. Ummata Barbaadaa jirra malee. Move kinga amat gashi move kinga amat gashi dah tutra. La costo kinga amat dah. Kinga madine mala koofsa isaa qabu keessaa tokko. Sariitti dabalee argateera taa qoyyaa. Mube sagaleen kiyya jira. Mube sagaleen kiyya jira. Qoyyaa. Akkatti waa jechuudha. Al tokko Imrishaa Fafaa ijoollee tanibsa. Ijoollee warra suuraa kaasii ettanu rabbii sodaadha. Suuraa keenyayyi namni isa beeku bilbila namarraa kaasaan jiru waan ta'eef namni isa beeku. Sagaleen kiyya jira. Mube sagaleen maal taatan ijoollee eenyu badee jira keessa. Gasti cufu nama kana naa fida. Sana booda yeroo inni dhufe suuraa isaa kaafnee obboleessa keenya maal taati. Maaltu sirra ga'e. Wannati mata baartu akkana. Akkasii ayyee akkasii naan jedhe bakka suuraa isaa miti isa iyyuu barbaanne viidiyoo baafneeti maal si gargaaru. Yookiin an gargaarinaa jedha ta'an an gargaarinaa galatoomaati. Warra maqaa balleessu kana itti naa himaa rakkoo akkasiin narra geessee jedha. Yoo suuraa asirraa kaafne akkamitti namni argee amma ijoolleen eenyuun yaatu. Al tokko namni beektan itti nu dawwaltan yoo jiraattan nan kaasaa natti himaa. Torbanaa barreessaa namni silkii inni sin jalaa kaasu bira jirtan yoo jiraattani torbanaa barreessaa. sagaleen kiyya jira. Sagaleen kiyya nagama. Indaa badee jira qoy. Suuraa kana kaasuufani namni beektan nu waamuu dandeessan jirtu asir. Qoy al tokko. Torbanaa barreessaa. Namni nu waamuu dandeessan jirtu nama kana beektanii. Imaad nan beeka dheeraa toon ol galee siniif waama jedhe nu fidaa nama kana. Suuraan kan ka'amu hammeenya qofaaf miti yookiin immoo arraba qofaaf miti. Kayriidhaafis suuraan hin ka'ama. Sinii galee hin gargaarraa yookiin immoo arraba qofa. Imaad. Enggak bisa enggak. Mube gurbaa kana tan atummaan itti dawwaltee hin jaannu. Abbo Mubarak ijoolleen geessitti magaluudha. Elaa ijoolleen geessitti galuudhaaf akkaataa argatti. Elaa Mubarak nama keenya biyya takkaa keessa jira waan ta'eef tokkoffaan si'a 4 walitti dawwaleera. Qaayidaan nama mallaqanii jalaa badee kuni yeroodhaaf akka miidiyaarra waan namni itti himuuf tattarii firriitti himuu danda'a waan ta'eef namni rifataa guyyaan lamman tokko ta'us akka tobsinee achi booda gaa bilbilli amma irraa cite namni gaa amma biyya bilbilaan guurrata waan ta'eef yeroo irraa citetti itti dawwallee yookaan immoo namni kamimuutti dawwalee fidamuu ni danda'ama tokko uummata teenya tana haadha teenya tana kan mallaqanii jalaa badde. Nama kaardinaan gara keenya warri kaardii arguu dandeessan kaardinaan argitan amma silaa dhumeera. Ana dawwalee in kaasaa bilbila biyya biraa gatti ta'e jalaa kaasa. Obboleessi keenya kaardii siin ergee Awustiraaliyaa sun immoo Kaanaadaan naan ergine. Warri na arguu dandeessan. Jechuun kaardiin akkamitti argama? Akka nama Itoophiyaatti erguutti argama moo akkamitti argama? Kamisi argama ifa mana godhe. Kaardii warra ergee beeku beeka. Warra Itoophiyaatti erguu maatii isaatii erguutiyyuu erguu beeka anaafis. Kaardii biyya kana yoo si ergamen ta'a. No. Inni awwalama. Hayya silkii kan kootiin dawwalee akkasitti dubbisuu hin dandeessu ree lakkoofsatti naqxee. Maa bilbila kaasaan jirre rakkoo qabu qoyyaa asumaan guuttadha bakka kaardiin hin qabina. Ayyees. Awwaladha. Mubee bar bilbilaan kaasu bilbilaan fakkeenya bilbilaan beekamne sadii oliin itti dawwalee barane Zeyni jedhama Wailii jedhama Sawaa jedhama bilbila sadii oliin itti dawwalee barane jijjiire. Kingi akkasuma hin kaasu shari'aa kaasu jaani bara namoota tokko. Shari'aa jijjiiree barane jechuudha yoo tarii nama beeku nama duraan itti Isa kanas bakka hin jiqqina waa biraa fakkaata. Nan dawwalaa jira. amma gara furmaatatti yoo ka deemnu taate haadha jechuun dhugaadha.
dhugaadha haartiin tun hedduu miidhamtee jirti riyaala 8,000 jechuun xiqqaa miti. Ay, boleh sih kita ke Australia ke Kanada kan harga tuh ini. Pokoknya na usah sih nanti bola jelas. Tadi fiti berde tadi ya sih message itu boleh sih tidak bola. Mube ati yaali jecha mee yoo sagaleen kee dhagahame mube namoonni gartee nama kana beektan namoonni nama kana beektan jala kana namni jirtan namni nama kanatti kalooyitan jecha iddoo inni jiraatan san jirtan lakkoofsa 7 akka mubeen jedhi barreessii osseeni xaaxaan irraa gabaabsitan jecha yaada biraa osoo hin taane namni isaan beekan fakkeenya amma silkii kaasuu dhabuu danda'an dhugaadha waan jechaa jirtan kana dhageessanii nama saalfate namni nama saalfate waan nama gartee silkii namarraa hin kaasu Abatamaa yoo beektan jechaadha. Abatamaa yoo beektan lakkoofsa 7 barreeffadha. Beekii kan harkisaanaaf beekiin hin beeka jechuudha. Namni akkanumaan seenumaaf jettanii adara rabbiin barreeffatina. Suuraa nama kanaa wanni fayyadamne nama kana xiqqeessuuf mitinu. Suuraa nama kanaa wanni laxxafanii namni kun yaadee rakkoo isaa guutuu. Rakkoo isaa hawaasni haa baruu jechaati. Namni sadhiyaattan qofaan barreeffadha malee ol seenuuf jecha lakkoofsa 7 barreessinaa. Ol seenuuf jecha hin barreessinaa. Mee lakkoofsa 7 irra deebi'aa barreessaa. Lakkoofsa 7 irra deebi'aa barreessaa. Ola ni masa. Munisha gasha munisha. Aboo mubba. Ela obboleeyyan kiyya. Nama tokkoon gashee namni hundumtuu galuuf beekta lakkoofsa 7 barreessuuf galuuf bubeen bilbiluutti dhiisaa yaa kee dubbi kalas muutii godha. Yaa warra kee jireenya dubbatina warra jiraatan hin galchina. Okay.